Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا بكي شو أكنا لال أكما بيكم غافي في ديبي سجنتان تينيا سجنتا غافي في ديبي تي سجنتان غافي في ديبي أكما بيكم والدرا دوبان gujuman guyarra gaafiin akka adda addaatti tambeetanii fi tambeeyne jidduu wal duraa duubaan isiniif dhiyaataa jirti. Akkasuma seenaa koottaa sheer godhaa namni hundinuu wal biraan ga'a. Sheer godhaa warri seentan dafa. Warri gas seentan kun dafa sheer. Akka nama hunda bira qabdu isin hundinuu dafa sheer godhaa warri keessa amma seentan. Sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebiiti. Dafa seenaa. Seenaa qotaa. Okay. Sagantaan keenya sagantaa gaafii fi deebiiti. Gaafii fi deebii edee isin gaafannee turre. Gaafii fi deebii edee isin gaafannee turre san keessa gaafiin lama deeffamtee taan akkuma isin gaafanneen namuu dadhabee fuunee yaanee jechuudha. Kanaafuu koottaa hirmaadhaa warri gaafii edaa hojii manaa hanuu taatu galgala boruu deebifnaa jettanis gaafiin teessan akkuma isin jirti koottaa. Dafa. Yoo isin hin deebisnes deebisee gaafii biraatti qabadhee isin dhufee jira. Kanis akka deebisaa isii harkattan godheetiin jira. Dafa hirmaadhaa. Seenaa dhiisaa sheer godha. Sheer. Sheer godha. Okay. Dura gaafii edaarraa eegalla. Gaafiin edaa kan dadhabdanii achumaan dhiifne galgala boruu nuu dabarsii hojii manaa nuu taatu naan jettan. Gaafiin takkaffaa gaafiin edaa akkeettu mixiyyoon mana barumsaa dhayxe. Mixiyyoon ogguu mana barumsaa dhayxe barsiisaan gaafate umriin kee waggaa meeqa jeeni? Urraa'usa. Umriin tee waggaa meeqa jennaaniin umriin tiyya umrii haadha tiyyaa walakkaa dhayxe mixiyyoon. Umrii ummaa tiyyaa walakkaa dhayxe umriin tiyya. Abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira jette. Akkana mokkasime saniifuu waliigalatti waggaa 100 takka jirra jette. Namni mixiyyoon umriin isii meeqa? Haati meeqa? Abbaan meeqa? Akkamitti waggaa 100 dhufuu danda'an jennee gaafanne namuu nuun deebisne hin dandeenye jechuudha. Takka sana. Gaafiin lammadaa namni salaata yooniif imaamni si duratti salaatu jiraate dhuftee hogguu itti hidhatte salaata rakaan 4 keessatti attayyaanni 4 salaanni attayyaanni 4 keessatti dhufuu danda'u hogguuniif irra dhaqqabatte salaata kam jennee isin gaafannee turre hin deebisne.
Okay, dhiifa manamaatu na bilbileen harkaa fagaate. Salaanni attayyaanni afur keessatti isinit dhufuu danda'u. Salaata kam jennee gaafannee turre. Hin harkannee hojii manaa nuu taatu jettanidha. Okay. Hojii manaa isinii godheetiin amma aareetti isiniif qabadhee dhufe. Yoo dandeessanii deebistan dhuftan isiniif hin deebisan jeetiin baalama isinii seenee ture. Gaafin ija isin gaafadhe kan deebisuu dadhabdan magaalaan afdara jaarmeenii isii diddiimaa oolmeenii gurraachaa jeetiin isin gaafadhe. Hin deebine tuniisi gaafii sadeen tana namni amma dhufee yaalu yoo jiraate yaala an gaafii biraatti isinii qabadhee dhufe. Gaafii tana deebisaa isiidhaa yuutuub kiyya jala dhaqaa bakkee shawjaa itti barreeffadha. Isinii deebiseetiin jira. Addaan babaaseetiin isinii deebisee jira. Okay. Umriin miciyyoodhaa meeqa? Kan haadhaa meeqa? Kan abbaadhaa meeqa? Akkamiin waggaa 100 akka dhufuu danda'an ta'etu. Gaafiin tun gaafii jabduu namni hundi deebisuu dadhabee itti bulee biraa deemee. Miciyyoon mana barumsaa dhaqxee barsiisaan umriin ta'e waggaa meeqa jee gaafate. Umriin tiyyaa walakkaa umrii haadha tiyyaa jette. Abbaan kiyya ummaa tiyya dura waggaa 5 jira. Abbaan kiyyaa fi haati tiyyaa fi anillee waggaa 100 akka jirraa jette. Akkamiin waggaa 100 akka dhufuu danda'an jeetiin isin gaafadhee hin deebifne isin deebiseetiin jira. Dhaqaa laala. Akkamiin dhufuu danda'anii acheera dhaqaa laala. Salaanni rakaan 4 keessatti isinit dhufuu danda'u. Salaata kamii? Salaata makriibaati. Akkamitti isinit dhufuu danda'a ka jedhu acheelatti isinii deebisee dhaqin laaltan. Sansarmaa irraa baana. Gaafii ejaa guututti deebiseetiin jira. Yuutuub kiyya jala seenaadhaa bakkee shawjaatti barreeffadhaa dhaqaa laala. Amma gaafii arraan kanaa gaafiin arraan kanaa gaafii haaree isinii qabadheetiin dhufee jira. Okay, seenaa dafa namu takka takkadhaa warri dhageessan amma. Amma gaafiin haaree asitti isin gaafadhu. Okay, akkana itti gaafiin dura. Gaafiin awwala haateetii azuumaa qabda. Azuumattee tana keessa maraataa tokkoo fi gowwaa tokkoo fi aalima tokkoo fi aaqila tokko dhalaa nama jarri jara jahan kana akkamiin nyaata waliin nyaachifta itti gaafin. Jarri jahan eenyuuf eenyu? Azuumaa qabda. Nama jaha. Namni jahan aaqila takka. Aalima 2. Gowwaa 3. Ijoollee 4. Dhalaa 5. Maraataa 6. Jara jahan kan akkamitti nyaata waliin nyaachifta ta'etu gaafiin duraa tana. Gaafii arraati gamma gaafii takkaffaa inni tana. Okay. Namni gaafiin lammataa gaafiin arraan tanaa gaafiin lammataa akkam jetti seete? Waan si nyaata kan waan inni dhalu nyaatu. Kamaa hisiidhaan bilbila harkaatiin naa bilbilaan jeenam karaan bilbilaan jenne. Bilbila harkaatiin bilbilaan jemane asirra naa bilbilaan jenne. Waan haati si nyaattu tawaan ilmo waan isin dhaltu ati nyaattu. Gaafiin lammataa. Okay. Gaafii ejaa isinii deebiseetiin jira. Gaafii sadaffaa kam jetti?
magaalaa dhayxeeti adeega magaalaa dhayxee yooniif ijoollee teetiif warra keetiif waa hunda aqraata bitte mataa keetiifoo maal bitte akkanatti magaalaa dhayxeeti adeega aqraata waan barbaachisu jechuudha. Warra keetiif ijoollee ta'e waa hundaafuu bitte mataa keetiifoo maal bitte jeen si gaafate matan tuni salphaadha dafiga gaafii jajjabduu qeedaa isinitti hin finne maaliif gaafii isaa deebisuu hin danda'anii je'ee warra irraa aaruu jira akka isinis hin mufanne gaafii takka takka akka deebistanitti wal keessatti isinii qabadhee dhiyaadha. Garuu barumsa isinii taatee ta'e isin deebisuu dadhabdan sanis isinii deebisee jira. Barumsa irraa harkattan jeetii yaada. Dafa. Bilbila. Halo. Isarraa bilbilti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dulu makan kayaknya itu dulu. Oke. Nama beras bilbile. Walirraan gasifida nama bilbile sidura jala iraa akkasuma ta'i. Hayyee alo salaam alaikum. Tawfiq. Hayyee dhiyaadhu. Hayyee. Wanni haati si nyaattu waan ilmoo isin dhalte ati nyaattu. Maali jettame? Dachiin si nyaatti. Waan isin magariste irraa nyaanna isinis nama nyaatti jechuu keeti. Galatoomi yaaluu keetii fi gaafiin tanaa miti. Irra deebi'aani. Okay. Yaaluu keetiif galatoomi. Yaali kan biraallee. Gaafii taan hoyyaaltu. Nama jaha qoonqoo wajjin nyaachifta. Gowwaa takka. Aaqila lama. Aalima sadii. Maraataa afur. Dhalaa 5. Ijoollee 6. Jara jahan kan akkamitti qoonqoo waliin nyaachifta. Bakka itti nyaatu namni jahan nama lama nyaachifta. Nama lama nyaachifta akkamitti nyaachisuu dandeessamee jara jahan kana wajjin. Hayyee. Aaqilaa fi maraataa wajjin nyaachifta. Haya. Dhalaa fi ijoollee wajjin nyaachifta. Haya. Nama lama kata toko gowwaa fi aaqilaa fi saya lamaanii wajjin nyaata. Gowwaa fi aalima.
in harkanne yaalitti deebi. gowwaa fi aaqila wajjin nyaata. Gowwaa fi aaqila wajjin nyaachifte. Deebiin ijoollee fi dhala wajjin nyaachisa. Reefu ijoollee fi dhala wajjin nyaachifte ammas akkasumatti. Ammallee akkasumas yaafure. Haa. Ammallee aani baate. Haa. Eenyuun naafe. Aalimaa fi aaqilaas deemte. Aalimaa fi aaqilaan naafe jarri lamaayyuu wajjin nyaata rakkoo qaba. Rakkoon qabu yaaluu keetiif baay'ee galatoome. Gaafii akkanaa miti. Okay. Ayyee carraa nama biraa yaalee nama biraa si jalaan bilbilee jira. Ati irraa qabadhu. Gaafii biraatti isiniin fidaa irra dhuftatiif. Okay. Halo. Okay. Halo. Mustari'a. Khaaseetiin jira maal jette? Halo. Ye. Ajjee dhiyaadhu. Ajjee tam deebistame. Kamaraa kaasii kana kana deebisa. Mee deebis. Irraa ba'ee jira. Ayyee. Ayyee. Gaafii sadiitti haasomte akka jette maraataa fi dhalaa hojii kannaniif jette. Maraataan kun ka'ee dhalaa tanuu afaan keessa dhayoo. Maraataa dhalaan hin feetu ta'a. Akkasii miti. Jarri nama jaan. Namni jaan aaqila taakka aalima lama. Dhalaa sadii ijoollee afur. Maraataa shan. Gowwaa jaha. Nama jaan kana akkami wajji nyaachifta nama lama nyaachifta ammas bakka takkatti miti. Ayyee. Aaqila. Ayyee. Ijoollee fi aaqila. Waliin kan kitaaba. Okay. Yaaltee jirtaa? Meerra jedhee akka namni dira ga'utti. Okay. Bilbilli isii baasee jira. Okay. Jara keenya gaafiin teenya keessu nama jaha.
Eh? Nama akkamitti waliin nyaachifta maraata aalima aaqila dhalaa gowwaa jaranga kan akkamii waliin nyaachifta itti mee akkatti waliin nyaachistu koottaa himadha. Okay, gaafii lamadaa akkam jetti? Waan si nyaatu tawaan inni dhale nyaatu maaliiti? Isiin si nyaatti, haati si nyaatti, waan isiin dhalte immoo atis ni nyaattaa'u. Isiin nyaattu immoo haati si nyaatti, haadha san nyaachuun taatu. Waan isiin dhalte atis ni nyaatta jala. Akkasi. Waan haati si nyaattu ta'atillee waan isiin dhalte nyaattu jala. Salphaadha gaa'ee. Hoota. Okay, akkuma agartan kana daawwattoota keenya wal duraa duubaan gaafii fi deebii adda addaa isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Gaafiin teenya gaafii adda addaa gaafii ilmi namaa baruun dirqama ta'e takka isiniif qabannee dhufna. Akkasuma irratti hirmaattanii qooda irraa fudhachuun teessanii isinin jaa. Warri yaaltaniin harkatinis galatoomaa deebisaa gaafiidhaa yoon isin asirra qabdan an akkuma kanaan dura gaafii isin asirratti deebisuu dadhabdan gara yuutuubiin deebisaa isiidhaa isinii kaayetiin deema. Okay, akkuma kana gaafii isin dadhabdanis isinii deebiseetiin jira waan ta'eef namni hundinuu gaafii san maaliif dadhabnee kan jettu baruudhaaf bakka shawul jala dhayxanii awwalarra isii jirtu gadhooytanii deebisaa gaafii edaa achirraa argachuu dandeessan. Deebisaa gaafii har'aan kanaatis akkasuma galgala boru achirrattiin isiniif deebisa ture achirraa laallachuu ni dandeessanii. Okay, warri toora bilbilaa irra jirtan bilbilaa ammallee gaafii biraatillee afaanii isiniin gaafadha. Halo. Halo, assalamu alaikum. Halo. Endagamu. Ya. Gaafii mo. Ni alta. Wal keessa lallaayidha yoo deebiste sirriitti deebisi. Gaafattee dhufte ayyeemee akkuma fedha haa ta'uun. Aareetti irra deebi'a. Nama jaha akkamii wajjin nyaachifta jennee bara nama jaha. Namni jahan aaqila taata aalima lama maraataa sadii gowwaa afur dhalaa shan ijoollee jaha. Jara jahan kana dhalaa fi ijoollee fi maraataa fi aaqilaa fi aalima gowwaadha wajjin. Maraataa fi maaliif hojii annaniif? Aalibni maraataa rabbiin maraachedha beekaa itti. Sa hayyee. Dhalaan gowwaadhaa wajjin gowwaa kana dhaluudhaan malee itti wajjin nyaatti jedhu. Okay. Aaqilaa fi aalibni moo?
Aqilaa fi aalimni hojii nyaatu. Okay, gaafii lama harkattee takka ni dhabdee yaaluu keetiif galatoomi. Guutuu guutuutti gaafii sirriitti hin deebisne yaaltee jirta. Lafarraa dhooytee jirta ol keessa laayiteeti. Deebisaa gaafii sirriidhaa karaa YouTube irra eeggadhu. Sabiraatiin si gaafadha. Okay. Waan si nyaata ta'atii si nyaanne tawaan inni dhalu deebitee si nyaattu. Gaafiin akka jettu waan si nyaataati waan nama nyaataati. Waan san ati nyaachuu hin dandeessu waan isiin san dhalte ni nyaattaatis. Horii ni nyaattaa bara horii yoo si nyaate atis ni nyaattaa mi? Horii miti. Hayyeema itti gaafii biraatiin si gaafadha. Magaalaa dhaqxee adeega bittee ijoollee teetiif waan isin barbaaddu hunda bittee adeega bitta yoo jenne mataa keetiif hoo maal bitte? Mataa keetiif maal bitteen jee bar gabaabduu? Mataa keetiif shaamaadha bittee jiru. Yes, harkattee jirta. Mustariyaan gaafii kan harkattee jirti. Okay. Daawwattoota keenya akkanatti deebiste. Magaalaa dhaqxee yoonif adeega ijoollee teetiif bitte mataa keetiif maal bittan jeen lubbuu teetiif maal bittan jenneen Allah. Haa isinii galu. Lubbuu teetiif maal bitatta on jeen waan fedhe bitachuu dandeessi lubbuu isiitiif. Mataa keetiif maal bittaan jeen mataadha dubbiin. Gaafiin faallaadha. Akkuma gaafatamtu deebuu qabdi waan ta'eef mataa keetiif maal bittaan jeeni wanni mataadhaa bittu mataa kiyyaaf masara tokkoon bitadhaa jette yoo dhiira taate koofiyaan bitadha jechuu qaba mataadhaaf. Aloo salaamu alaikum. Hayyee qabe dhiyaadhu. Maal yaalte? Hayyee. Yes, harkattee jirta. Daawwattoota keenya gaafii tana toofikii harkatee maqaan keessatti wantoota Abdurrahmaaniitu harkate. Akkitti harkate waan nama nyaataa kan ati isii san nyaanne waan isiin dhalte jalaa nyaattu jennee gaafanne wanni nama nyaataa taate isii nyaachuu hin dandeenye waan isiin dhaltu nyaattu kanniisa jechuudha. Kanniisni si nyaata ati kanniisa nyaachuu hin dandeessu deema inni dhale ni nyaata jechuudha. Okay, gaafiin akkana. Kanniisni si nyaata atillee deema isaan nyaata jechuudha. Isa nyaachuu hin dandeessu. Waan si nyaataa taati isa nyaanne waan isiin dhalte jalaa nyaattu jennee ni jirra. Akkasitti kanniisaa fi deema kanniisaati jee Toofiq Abdurrahmaaniif deebise. Achumaan badhaasamee ol haraaf nama gaafii harkate. Ilillii tanaa fi onnee tana jala guutaati. Gammachiisaan jee badhaasa qaba. Hamilee dhagaa. Akka namni biraallee dhufee hamilee horatu. Nama deebisaa harkateef hamilee godha hamilee. Asuma ilaallamee hamilee isaa. Waa'uma isaan barreessu jiran. Maasha Allah. Hamilee gaa ittiin hinaafina. Nama deebisaa akkana harkate. Istiin munneedha jedhaan.
Wow. Welcome. Dafa. Hamile, hamile. Okay. Gaafii lamadaa gaafii takkaan isin gaafadha malee. Dooniin takka leenca tokkoo fi yookiin qeerransa jenna ayyee qeerransa tokkoo fi re'eetti takka haqaaraa jimaa takka laga gama baasii jenne doonii takkaan dooniin tun si wajjiin waan takka qofa fuuti. Okay. Dooniin tun si wajjiin nam takka qofa fuuti. Laga gama baasii hin jenne jechuudha. Qeerransaa fi re'eetti haqaaraa jimaa akkamitti waliin gama baasuu dandeessa? Okay. Doonii si wajjin nama waa takka qofa fuuti. Waan takkitti san jarri ati waliin achi baasuu ta'isu qeerransa takka haqaaraa jimaa lama re'eetti sadii. Qeerransi re'eettiidha nyaata re'eettiin jimaadha nyaatti. Akkamiin waliin achi baasuu dandeessa jechuudha. Hoota yaala salphaadha gaafun gooma duratti wal gaafachaa jirru. Maaliifin gaafii isin hin beekne qofa isin gaafachaa oola. Wal keessatti gaafii akka hamilee namaa ta'utti wal keessatti wal gaafachuu bareedaadha. Hoota deebisaa. Gaafii jajjabduudha isiniif finna akkasumaan quba qabaadha. Tan akka kaleetti olchitee isin bulchitu. Takka jettuufa waan ilmi namaa qabu waan rabbiin hin qabne fa'aa jenneeti isin gaafannee turre deebisaa achi irratti ilaala sanis. Okay, gaafiin Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Aye, eenyu sin jaane isarraa bilbilte. Isarraa bilbilete. Okay, maqaan kee eenyu jedhamta? Abdi. Okay. Sagantaa gaafii fi deebii irra jirra waan ta'eef. Gaafii tam yaaluu feeta? Okay. Ta qeerransaa fi jimaa fi reetti sana mee qeerransa tokkoo fi haqaaraa jimaa takkaa fi reetti takka dooniin akkamitti gama baafta? Dooniin tun dooniin sii fi nama tokko qofa fuuti. Si maddiin nam tokko fuuti waa takka fuuti. Ayyee. Dura reettiin achi baafta. Ayyee. Haya. Achi deemtamoo gamana deemsa. Tokkoffaarra reetti achi baafta. Reettiin achitti hin dhiifne gamanaan deebita.
Qeerransi hoo nyaatee okkos deebiste. Tokkoffaarra reettiidhaan baafadheetti hayyee. Dhuftee jimaa fuutee reetti bira geessita. Akka reettiin jimaa kan hin nyaanne irraa gabsitee gabana deebistee jechuudha. Hayyee. Qeerransaa nyaataa as harkaa. Hayyee qeerransa fuutee jimaa bira geessita. Okay, daawwattoota keenya gaafiin akkuma inni jee kana xiqqoo beekaatiin afaan mammaree. Gaafiin qeerransa tokkoo fi re'eettii takka haqaaraa jimaa takka akkamitti gama baaftateettu abdii harkatee jira. Gaafii dhibbarraa dhibba deebisee jira. Yeroo duraa irratti re'eettiidhaan fuudhee gamatti baasaa jira. Qeerransaa fi jimaa wal bira dhiisee qeerransi jimaa waan hin nyaanne jecha. Lammata immoo dhufeetiin qeerransa fuudhee achi baasee re'eettiitti je gamana deeffadhaa jira. Lamada deebi'ee jimaa fuudhee qeerransa bira geeffadhee as deebi'ee re'eetti achi baafadhaa bira kutee jechuudha. Akkana akkasitti deebisee jira. Hamilee laal achirratti hamileen nama gaafii deebisee asumarra laalamuu qabdi. Warri koomantiidhaa kun hamilee. Okay. Gaafiin lama taakkeettu nama jaha akkatti qoonqoo hojii nyaachiftu. Mee isin takka takkadhaa isin dhagaamu jira moo kame? Akkuma na bira akka tokko ta'e. Okay. Okay. Amit. Aficho akkasumatti okay. Daawwattoota keenya shabakaatti qoon harkaa wanna ta'e dawaa qufaati asumaaniin siifin hima. Dawaan qufaadhaa zanjabiilii fi shaayii zanjabiil achumaan liiptoon itti darbitee zanjabiil akka gaarii sooyitee danfistee dhuyda bi'iznillah qufaan takkasitti hin deemu. Okay. Nama jaha akkamitti qoonqoo nyaachifte inni gaafin? Aalima takka aqila lama maraataa sadii gowwaa afur dhalaa shan joollee jaha. Nama jahan kana akkatti qoonqoo waliin nyaachiftu.
Dhalaa fi ijoollee hojii nyaachifta. Ayyee. Aqee. Aqilaa fi gogoo hojii nyaachifta. Haya. Eh. Lameen kanaa hundi sirreessine dura. Sirreessi. Dhalaa fi ijoollee hojii nyaattu. Aqilaa fi maraataa immoo. Aqilaa fi maraataa illee wajjin nyaatan. Aqilaa fi maraataanis wajjin nyaatan. Aalima taakka jii aalima. Aalimaa fi aqila. Aqila jechuun hayyuu jechuudha. Aalimaa fi maraataa wajjin nyaata. Ayaatatti karaa nyaachisa ayyee. Gaaffii takka harkattee lameen taa'in arganne. Amma tuni akka taate aqilaa fi aalimaa fi maraataa hojii nyaachisaniidha. Aalimni maraataa kana rabbiin maraacha beekaa dhuga hojii nyaata. Jara lameen kan hin argannere. Kanaaf ijoolleen walumaanuu nyaachuun taanii'u. Maraataan dhalaa afaan keessadha akkami hojii nyaata. Hin taane. Ijoollee fi aqila. Ayyee. Akkana. Amma deebistee jirtaa irra yaaltee jirtaa. Daawwattoota keenya akkuma beekamu gaafii sirreessee adda baasee akka isinii dhagamutti isiniif himaa deebisee jira. Maaliif akka ta'e anaatu isin ibsa. Aqilaa fi aalimaa fi maraataa wajjin nyaatanii jee. Aalimaa fi maraataa wanni wajjin nyaataniif aalimni nama baratee rabbiin maraacha beekaa maraataa kana ifi qabee wajjin nyaata jechuudha. Okay. Aqilaa fi ijoolleenis wajjin nyaatan. Aqilli kun hayyuu waan ta'eef mucaan xiqqaan kun booda nama bakka xiyya tana dabru ta'uu mala jee yaada. Nama baratee aqila ta'ee hayyuu ta'a. Ijoolleen tun ijoollee booda sammuu horattu jeeti yaada. Saniifuu ijoollee fi aqillinis wajjin nyaataa jechuudha. Okay, akkuma beekamu gowwaa fi dhalaa wajjin nyaata inni. Gowwaa fi dhalaa wanni wajjin nyaataniif dhalaan tun hin ajaa'ibdu gowwaa kana yoon isa kana ajaa'ibe gowwaa kanaatiin dhalaa ta'ettu waan yaadduuf jecha yoo gowwaa ajaa'iban gowwaa dhalan jettee yaaddi saniifuu gowwaa kana hin ajaa'ibdu jechuun wajjin nyaatti. Akkasuma gaafiin teenya kunoo tana fakkaatti. Abdii gaafii tana deebisee jira. Hordoftoota keenya warreen jala jirtan asumaan share like commentii ol facaasaaf mee hamile namni hogguu dhufee akkana isinirraa tuqe hamilee dhagaa har'a gaafin ni qiixxeeyyee okay. Okay, gaafin waraabeysi tokko
waraabessi lama. Abdi gaafii takkaan sittidha. Mucaan tokko Suudii dhalatee asii gara biyyaa gale. Ilkee isa baasa. Fedhu xiqqisha gale. Xayyaarri gaafa ni deema ilkee biyya baasa. Asit dhalatee oguu biyya guddate ilkee biyya baasa jechuudha. Hin harkanne ayyee. Namni biraa yaala. Okay, waraabessi lama harree takka. Yooniif harkatee garagaraan eegale tokko gubbaa gad eegale tokko jalaa ol eegale kamtu duraan dura gaa. Kamtu duraan dura dhaqa. Wal dorgommi jiran. Bar habba lamaa mira inni. Tokko jalaa ol eegale tokko gubbaa gad eegale kamtu duraan dura gaa. Ka jalaa eegale duraan dura dhaqa. Okay, daawwattoota keenya gaafii fi deebiin teenya kana fakkaatti. Afaan keessa. Okay. Gaafii fi deebiin teenya kana fakkaatti. Kan jalaa ol nyaateetu duraan dura dhaqaa jee abdii. Gaafii fi deebiin tana fakkaatti yaala bilbila isinis. Okay, carraan kee dhumee jira. Namni biraa yaadu. Mucaan tokko asin dhalatee yoo gara biyyaa gale ilkee isa baasa ta'ettuufi waraabessi lama harree takka harkatee yooniif tokko mataa gadhee gale tokko gubbaa jalaa olee galee kamtu duraan dura dhaqa ta'ettu gaafin. Dafaa bilbila. Okay, bilbili. Arra gaafii fi deebiin harkachaa jirtan har'aan tana dafaa bilbila. Waraabessi lama harree takka harkate tokko mataa kanaa gad nyaachuu eegale tokko miila jalaa ol nyaachuu eegale. Kamtu duraan dura dhaqa. Halo. Ayyee sarara bilbiltee eenyu siin jaa maqaa kee himadhu dhiyaadhu. Ayyee sarara bilbilti. Daawwattoonni kee haa dhaga'u. Khayra Jadiid jirta jechuudha. Magaalaan jirta jechuudha gaafa kana. Okay. Kan ittaala. Ayyee mucaan tokko Suudii dhalatee asirraa gara biyyaa yoo galchan ilkee isa baasa. Yes, harkattee jirta ilkee mucaan afaan keessa baasa. Ilkee mucaan Itoophiyaatti hin baasu, asittis hin baasu. Ilkee afaan isaa keessa baasaa jechuudha. Harkattee jirta. Okay, daawwattoota keenya warri reefuun tana gaafiin dibdees gaafiin deebitee jirti waan ta'eef
mucaan tokko asit dhalatee yooniif gara Itoophiyaa galee ilkee isa baasaan jeeni Toofiq Abdurrahmaaniif deebisee ilkee afaan isaa keessa baasaa jee mucaan. Mucaan ilkee afaan isaa keessa baasaa jee. Ilkeen Itoophiyaa baasuu fi Suudii baasuun taatu ilkee afaan keessa baati dhuga jee ilkee afaan keessa baasa. Halo, salaam alaikum. Ayyee isarraa bilbiltan. Ayyee maqaan keenyu. Ayyee asoo dhiyaadhu. Ayyee gaafiitam deebisuu dandeessa. Ayyee siin gaafadha. Okay, waraabessi lama harree takka harkatee yooniif tokko mataa gubbaa gad nyaachuu eegalee tokko jalaa olee eegalee hamtuu duraan dura dhaqa. Waraabessi moo? Bakkummaa inni dura eegaluu waan dureette. Gubbaa gatee galee jeebar tokko jalaa olee eegalee hamtuu dura dhaqa. Haya. Okay, daawwattoota keenya akkana jechaa jiranii. Gaafiin nama qomalchiisi wallaahi billahi. Okay, asumaan waliin boortii. Warreen laaltanii itti booruu jirtaniis galatoomaadha. Walumaan akka gaariitti itti booraa jirra. Nan meeqaatu asii itti booruu jira jechuudha. Gaafii fi deebiin irraa hedduu nama qomalchiisti. Okay, san hin arganne. Lukkichi tokko ka'eeti killee daangaa Yamanii fi daangaa Suudii kana gidduutti dhale. Killee isaa san warra Yamanii qaba moo Suudii qaba? Fedhummaan tana lukkichi ka'eeti Eltiraa fi Itoophiyaa gidduutti afaan nayyee maqaa biyya namaan dhoofnu. Daangaa Eltiraatii fi daangaa Itoophiyaa gidduutti killee dhale. Killee lukkichaa san warra daangaa Eltiraa qabamu warra Itoophiyaati. Akkas hin jenne Itoophiyaa fi Eltiraa gidduu dhalee hin jedhe. Killee san Eltiraa qabamu Itoophiyaa qabateetu. Yoo fedhe Isaayyaasiif dhiisaaf jetta arga. Lukkichi osoo deemu daangaarra dhale. Inni Okay. Lukkichi killeen dhalu jechuudha. Gaafiin akkuma kana. Lukkichi daangaa Eltiraatii fi daangaa Itoophiyaa gidduutti killee dhalee gunje. Gaafiin akkamitti deemuu qabdi? Lukkichi dur jirtii killeen dhallee akkasi. Deebisaan gaafiidha. Kana fakkaatti. Akkasumatti wal duraa duubaan warri gaafii yaaltanii fi warri yaalinis galatooma achumaan barnoota irraa harkachaa jirtan jeetii yaada. Warri hin beeknes irraa barachaa. Deemee bakka adda addaa dhaqee achirraa waa dhagee waan adda addaa hayyoota irraa dhagee bara. Amma namni waan biyya namaa keessa faca'ee jiruuf waan kana akka namni bakkuma jirutti barnoota harkatu jechuudhaaf nuti illee liifii kana seennee asiin
gaafii fi deebii akkana kan nama boharsu, kan waa irraa baratan, kan nama gammachiisu kana isinii dhiyeessine asirratti isin gaafachaa jirra. Isinis warri gartee deebii gaafii dhabdaniis gara YouTube bakkee shoo dhayxanii achi jalatti deebisaa argachuu ni dandeessan. Gaafiin edaa akkuma gaafatamteen takkalleen osoo hin deebiin gaafii lama qofaa irraa deebi'e achitti isinirraa haftee jirti. Gaafiin san ni jajjabaatte jeetii yaada akkasumaan isinii deebiseetiin jira. YouTube jala dhayxanii bakkee shoo jettanitti barreessitan argachuu ni dandeessan isin jaa waan na daawwattaniif galatoomaa halkan gaarii isin hundinuu horaa bulaa. Akka galgala boruu gaafii biraa qabadhee walitti deebinutti achumaan halkan gaariidhaan isin jaa waan na daawwattaniif galatoomaa. Halo. Hayyee gaafii si hafe. Gaafiin deebitee jirti yoon biraa si gaafadhe malee. Gaafiin lukkichaa deebite. Gaafiin haftee. Waraabessi lama harree takka harkatee fi kuffifate tokko mataa gadhee galee tokko luka idduudhaa olee gale. Kamtu duraan dura dhaqa inni. Hin deebine. Miila ilaa'ee. Ka miilaa kun lafee tanumti caccabsaa jala kana ol deemu jira. Laalteereet bakka san. Harree dhakkaan dura hin qabne agartee. Okay, daawwattoota keenya gaafii bakkuma xumuru haanetti dhufee toofik deebisee jira. Harreen handhuran qabdu jechuudhaan deebise. Gaafiin aksettu yooni waraabessi lama harree tokko mataa gadhee galee tokko lukeela olee galee hamtu dura handhuraa jechuun hin gaafadhe. Harreen handhuran qabdu. Akkasuma itti jatanii wanni fe'aniif harree duuda siisan fe'atanii nyaataniif harreen handhuran qabdu jechuudha. Gaafiin akkuma kana deebiti. Fakkeenyuma akka lukkichaa sanii. Lukkichi killeen dhalu. Akkasuma harreenis handhuran qabdu jechuudha harreen. Okay. Gaafii biraa gaafii isinirraa lallaafiseen isin gaafadhee jira. Inshallah boru gaafii jajjabduu isinii qabadheetiin isinii dhiyaadha. Asumaan galgala boruu gaafii biraatiin hanga walitti deebinutti halkan gaarii nagaa naa bulaan isiniin jaa.